يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيك وان كيسة يا إله oromoo tokkummaa haa jabeessinu. Gaafa abbootiin keenya bushini gaatti dhuman oromoo jennee baanii maali jennee hin galli jedhanii bakka takkatti dhuman. Yeroo dhaloonni jenereeshinii kun dhaloonni qubee kun nuti dhaloota qubeeti moo dhaloota bubbeeti? Ni mallattoo gaafii farakaa yaalaala. Nuti dhaloota qubeeti moo dhaloota bubbeeti? Warri jenereeshinii ammaa kana tokkummaa haa jabeessinu. Tokkummaa haa cimsannu. Jaalala waliif haa qabaannu. Galtummaa kana of keessaa haa balleessinu. Okay, listen, sabontu yaada bareedaadha yaada gaariidha dhugaa keetti galatoomii sagantaan amma sagantaa irratti tokkummaa fi wanni osoo hin ta'ini sagantaa tan carraasii kannee itti fayyadamtee jirta galatoomii garuu wanni nu asii affeeree fi waloloodhaan waan barbaachisan dubbachuu dandeessa bifa walolooti bifa wanni jira malee oromoontu yoo itti haasottee tiktok waan dheeraan barbaadu gorsa dheeraan barbaadu namni keessaa namni hin beeyin hin jiru. Okay. Oh sih kan kau mana? Madraka rabutu, cara madraka isi rabu kamu tes batan. Oke. Majortu respond dulu berbar. Majortu. Majortu response dulu berbar aja. Oh semua isi stage juga berjurtu. Oke ya. Gaaffiin ani qabu obboleettii keenya waan bareedaa jette abbootiin keenya waan hedduu dalaganii isaan abbootii keenya ati waan ati daleedee fi ilmi kee bakka dalagaa ati daleedu keekanii harkata maallaqanii harkata tana qofa naa deebisi. Waan abbaan kee dalagee ati bakka dalagaa amma abbaan kee kaampaanii takka dalagaa jennu yoo kaampaanii sun dalagee abbaan kee waan dalageef ati maallaqni sii kafalama. Waa'ee maalitti wal qabatee qabe malee koi listen jajjiin gaafadhee koo dura sii gala gaaffiin gaafadhe waan ati dalee waan abbaan kee dalageef ati sii kafalama. Akkas gaaffiin ati na gaafatele oromummaa irratti dirqama waan abbaan kee dalageef waan oromootiin gaafadhe aboo biyyoo sabboota dhaggeeffatu gaaffii haalaan salphaadha. Yoo ati abbaan kee bakka dalagaa ganamurraa ka'ee dalagaa dalagee ati mana teessee abbaan kee rabbiraa amma simbaanu abbaan kee dalagaa dhaabe ati abbaan kee kaampaanii dalagaa ture sunirraa ati maallaqa ni harkata. Qoy amma kana dhibee waa'ee maalitti ati waa'ee siyaasaa maali manni kun mana siyaasaa ibsaa keenya obse obboleessa fi deeqaan eega deebistee buutaan gaafii deebisaa gaafii seenaa obboleetti tiyya waan ati waan abbaan kee dalageef ati maallaqni sii kafalama. Ini harga abbaa kiyya jedhaan yoo abbaan kiyya argate abbaan kiyya waan argate isa fuudhee galee na nyaachisa waan dalageessan. Gosh ni baasan. Horii waan natti. Hojii kan kee ibsa sagalee cufame wallahi umur sagaleen kee cufaadha. Sagantaa kallattiin xayyaara sabirra balalu yeroodhaaf xalafamee ture garagalchine jira xalaffii jalaa baaleeti sagantumaan kallattitti roolaan sirba nu taphatti DJ Yes, Rola, what do you want? Ibsa ifama wajjin gati bu'ee tirsin dhaggeeffadha gara hojii ol deebi'a. Okay. Hayyee ifama. Arargee feete. Uffata aadaa arargee uffata. Yaa shaggooyyee feeti jechuudha. Bukkeeraa kaasuun dhufti. Manatu waan singalin tu jira seera manatu waan singalin manni kun mana jaalalaa. Ati garuu meeqa geetti? Namicha ati waanuma kiyya kana gaafachuullee dhiisi waan kiyya keessaa bayi bakka akka nama hin jirre ittiin lakkaa'aa. Dirii maagiyaa. Jalbadiinoo jira jira. Jalbadiinoo erga du'e ati kan geeme kamaar gochuun as faara intalli waggaa 13 biyaan 15 ta'uu dandeetta.
Asa jirra wallahi ya kamati nagada. Kagare jirra wallahi. yaa anillee akkas jedhan Nuwa jira amma deebuu edayyuu beektaa? Waa baay'ee jijjiirame beektaa? Waa baay'eetu jijjiirame beektaa? Waa baay'een nu harkaallee bahaa jira. Waa baay'ee tolii gaddeemaa. Waa baay'ee taasifamaa. no hiikaa sagaleen kee maal ta'e Asitti mudii tara naa kenn bannaashi. Amani dhageemaami? Itta jame naa kenn bee. Dhageemaansa. Sagaleen tiyeen jirti. Ne jirti malee nu biratti hin dhaga'ama. akkamis sii kenna ree moodeetaa Ora faayilii asirratti asirra jira maa bakka kan tunne beektaa taphanna asirratti asirra mistira. Wayidee eeraa kennee gurmaa meetu namichi sun laa wala. komantii badan barreessinaaf beeksisaa just Ay naman tuku jedhan naannoo baalage malee naman tuku wallahi ilaasi. no ibsi shaantu qinaayyuu abboo Annu ana jedha ana namni na tuku ajiru nama waasiin jedha ruwayin aarsaa jira beektaa. Obboleessi kiyya Hamzaan silaa jiraachuu baate Hamza maani? Sanna argeeti malee nama dhagaa buleessu yoom takka nama naarrabsi adeemsi. Ibsi shaati amma fuutee ijoollee tana maarra iyyaane koy. Sargii kee agaree namni abdii amuratu. Amma fuudhu edaar amma fuudhu edaar mucha akkam naasu asitti taasu na booda asu. Orang saati didam ya furka wabeta saati didam ya furka sabe ka biasa saku dalam makan saku toro kau na itu ya shiti asra wallahi ka baki balai no saati na kana ka bismillahirrahmanirrahim maaltu tasilan kani bayti dukkaana waa bitinjee Dukkaana bayi waa bitinjee shaan fuudhuudhaaf sa'aatii 12 qabaa galafti bareedu maybe sargi sawa onni undi qophaa'ee itti gabba'uuf sa'a kudha lama qaba jechuun wanni marti wanni marti qophaa'aa jira beektaa ready seenuu bicha aboo rabbisi yaa jaaru saa fuudhiiti ijoolleellee yaada baasa yeruutu amma maaltu eegalame beektaa namuma heerumee jiru jaarsa jala jiruutu kun amma namaa booyuu eegale beektaa obboleettiin teenya takka asliidhaaf akkana booyaa jirti gaafa fuutees gaayoo booyee nibsishaa gaafa san mala dhayi amma si dhugumaa nama kaama jaarsa kiyya soo jiru maali achi qaba manaam jettee asliif kootu sun koo hin deemna nagariyo heerumteessa jirtu ban sargii footoo sargii hundoo soo qabdu waa hundoo soo qabdu jaarsi soo mana jiru يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أما نجير الدنبيك بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جلد داسيتو بيك وان كيسة يا